namoonni tokko tokko ayyaana waggaa eessa oolte, akkamitti oolte, akkamiin dabarsite, uffanni kee hoo maal fakkaata, caammaan kee maal fakkaata warri jettan jechuudha. Biyya ormaa ayyaanni waggaa hin jiru. Shakaalaa jedhamna maqaan keenya mitiire. Shakaalaan ayyaana hin qabdu. Ayyaanni biyya ofiitti hafe. Bashannanuun biyya ofiitti hafe. Mana namaa deemuun, maarketii deemuun, kolfuun, taphachuun, haasahuun hin jiru biyya ormaa. Biyya ormaa yoo dabarsite qophaa kee yookiin matbaa keessa dabarsita, yoo isaan bakkee bahan immoo isaan dhaqanii bashannanan ati immoo akkasumatti waanuma fuutu waanuma ilaaltu yeroo abduu akkanatti gaalafaa suura kaafta. Argitanii qabeenyas qabnam garuu isin tun beeku malee qabeenya qabna laalame dhugaa dubbachuuf gaalli xinnaa miti maashaallah tabaarak dhugaa rabbi. Innaa horiin kun amma akkasitti jiraatti kan jettan dhugaa dubbachuuf biyya ormaa homti hin jiru. Homti tokko hin jiru bageetaa bayyesus lafti margi hin jiru, homti hin jiru. Kunoo abbaara malee homti takka hin jiru, cirracha malee homti takka hin jiru. Ani dhugaa waaqaati waanuma namni nyaatee jiraatu waanuma namni biyyi kun garuu barakaa qaba dhugaa waaqaa. Ilaalame lafti kun margi hin jiru, mukti hin jiru, baalli hin jiru, garuu quufatu jira jechuudha. Innaa biyya ormaatti kunoo biyya keenyatti ilaalame gaafa namni du'e dunkaana aaba namni. Garuu biyya kanatti dunkaanni kan inni dhaabatu yeroo gannaa kun akkas babbahanii akkana ka caammaa kooyyuu sin argisiisa. Caammaa kiyya dhugaa siniin jedha. Ayyaana waggaa caammaan ittiin oolee maal fakkaatti yoo jettan ilaa argitanii caammaan kun biyya Taayilaandii irraa naa dhufe dhugaa. Biyya Taayilaandii irraa kan naa dhufedha. Hin uumu, hin ciccitu, uummata kan ta'u waggaarra gara waggaatti dhugaa dubbachuuf waggaarra gara waggaa anuma faana daddarba. Abaayyaan kunillee waggaarra gara waggaa anuma faana darba jechuudha. Ammoo iddoo bunaa fi iddoo shaayii geesse isin argisiisa. Dunkaana keessa immoo maaltu jira abee? Maal qopheessiteetta ayyaana waggaatii warra jettan kootta nafaana nyaadhaa, nafaana dhugaa. Guyyaan har'aa jechuudha guyyaa ayyaana waggaa, guyyaa dhalachuu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosidha. Egaa abeeloof immoo guyyaa ayyaana waggaa kanaa eessatti dabarsite yoo jettan as ilaalaa dunkaana dhaabeen jechuudha. Paartii ajaa'ibaa hojjedhee dunkaana dhaabeen jira. Amma habiibati uumamaan beektu jettu mitiire. Dunkaana dhaabeen haala ajaa'ibaatiin akkasittiin jechuudha. Dabarsaa jira. Anis immoo bunniif shaayiin hin jira jechuudha. Waan amneerru immoo hin qabnu koottaa buna isin affeeraa. Hundasaa qopheeffadheetiin jira jechuudha. Abeeloof guyyaa har'aa haala kanaan burtukaanni illee hin jira. Waa hundillee hin jira jechuudha. Abeeloof haala kanaan taphattee bashannantee jirti. Kunoo oo barbaaddan shaayii isinii buusa. Oo barbaaddan buna isinii buusa. Ani maal buufadheen jira? Haliib shaayii buufadheen jira jechuudha. Biyya kana shaayii badaa namni konfeesiin godhu jechuudha. Laalaa haliib shaayii kuyya buufadheen jira. Koottaa dhugaan faana taphadhaa. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isinittiin dhagahamiini. Isiniin jedha yaa jaallatamtoota kabajamtoota isiniin jedha. Qabeenya maal qabda habee? Biyya Arabaa meerri mana maal ijaarte moo makiinaa maal bitte moo warri jettan maal? Ani makiinaan qabu seetanii kunoo makiinaan kiyya kunooti. Inni kun isan abbaa warraa koo wajjiniin bashannanu magaala keessa deemeen jechuudha. Maqaa makiinaa kootu na jalaa bade malee jechuudha. Maqaa makiinaa kiyya maal jedhama? Kunoo laala Lexus. My makiinaa is Lexus. Lexusidha. Ammoo ilaala makiina isa guddaa kan immoo ittiin daldala je'eetaniin jechuudha. Kan ani bitadhee jiru daldalatti daldaluuf namoonni tokko tokko jechuudha daldala hin beektu. Bushaan hin qaban da'uun bushaan illee qaba. Waan abeeruun qabu harka kooyyuu eegadha. Dhugaa dubbachuuf biyya kana hin qorra miti bageeta biyyeessus lafa kana ilaalame dhugaa waaqa baay'ee nama dhiba. Manas qabna homa waan nuti qabnu tokkollee jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf nagar tokko immoo dhufanii jiru. Iddoo adda addaatti adeemaa jiru jechuudha. Haadha talaata shakaalaa Banglaadeshii, Itoophiyaa, Sri Lankaa. Kullu sawa sawa. Ma arafani sawi zoom.
شفتوا كتار هذا بابور سجن أبي كينجتي اللي كونه هذا شو اسمه ولا ما في مرة. هذا من عربي كتار صح اللي راح اوه نتمتع يا فاول كنا تيجي يسوكي ما في مرة صديق جديد سني في دي وفيتين درجة جودا هرا صديقي كوجرين إلالا وش اسمه صديق ماي فريند منجولة صديق ايش اسمه اي دولتها منجولة. قولي هاي سلام هاي سلام، أنا منجولة من سريلانكا. هاي منجولة من سريلانكا. سوا عبلوف إن استانسنا اليوم مع منجولة مع شغالة في واحد تاني تيجي بعدين. هذا شفتوه حلو شفتوه شفتوني والله شوفوني شوفوا ان في كل شيء عندنا سيارة عندنا إبل عندنا بحري. هذا حلو. خليني نتزوج إثيوبية هذا واحدة أحد إبل طلبوها تتزوج عليكم. حلو أصلا حلو والله والله حلو. سريلانكا في تتزوج إثيوبية كل يوم والله. أنا أشوف واحد إثيوبية غنية تتزوج سريلانكا. سريلانكا شو اسمه أخضر شيء زمزم إثيوبيا والله. قولي سلام. سلام. قولي ارفعي صوتك. طيب ارفعي صوتك علميها. وش فيها سريلانكا؟ سريلانكا بيوتيفول. بس بيوتيفول. أيوة لازم نروح نشوف بس. لازم لا نروح وش نشوف. في أكل وش فيها يعني وش في فيها؟ أكتر شي رايس رايس سمك. سمك ولا في كتير سمك وتشيكن كل شي في تايلاند. شفتوا أنا وش طويلة والله طويلة أنا مرة منها من متر متر والله متر يعني متر كاملة. نجانو تراهي سنجالنا إسن كبنيا لايك. كويس. أنت أي دولة؟ أنا من سريلانكا. أنا منجولة. أيوة. أهلا من إثيوبيا. يس. أهلا من الدنيا من إثيوبيا. أيوة. شفتوا هذا سريلانكا أحلى واحد من إثيوبيا قالت صح. أيوة والله صح. اليوم إن نتكلم عربية. هذا أكيد سريلانكية اسمها منجولة. هذا من بنغلاديشية. شو اسمك أنتي؟ رقية. أنا من إثيوبيا اسمي أبي. يعني كلنا سوا استانسنا الحين إن إجلس من كيمة سوينا قهوة شاي شربنا كلنا سندويش. اليوم أصلا كريسماس من إثيوبيا. بس استانسنا. قبل شوي أنا صورت عليكم فيديو أنا بالحالي إجلس ما في أحد الحين يجوني 2 نفر. والله I love you إثيوبيا. إثيوبيا is my country is beauty country.